imo namni jala seenaa umalaalu gaaffii gaafachuu qabeen abbaadhuma kiyyan jechuudhaani gaaffii isaan gaafadhanii kadhata ergamootaa keessa kadhata waaree boodaaf kadhata waaree duraa ka jedhu tokko yeroo hunda isa gaaffii natti tahaa ture. Faziluma kiyyaan gaafadhaanii paasteriidha waan ta'aniifi abbaa koo kadhanni akka kanaa maalidha kadhanni waaree duraaf boodaa maal ishee tuma gaafadhu yaa deebii isaan naa deebisanii fi deebisi macaafni jedhuu fi deebii isaan jedhan tokko miti garuu immoo dhuma kanarra utuma isaan gaafadhu akkuma kun warri islaamaa waaree duraa waaree booda jedhanii saatii eeganii isaan sagadan suni naan jedhanii naa deebisan dhuma kanarra jechuudhaan egaa akkas ta'e islaamni saatii eegee kan sagaduu fi amantii kan isaaniitu dhugaadha kaa jedheen gaafadhaanii miti naan jedha. Ammas immoo kana utuma naan mormuu dubartiin tokko gizee mana qulqullummaa deemtu rifeensa mataa ishee kaastee huccuushitti asatti arattu jedhee macaafni dubbatu yoo nuti mana amantaadhaan nu fedhu surreen deemnaa fedhu mataa qullaa deemnaa fedhu qamisiin dhaqna akka barbaanne dhaqna garuu immoo macaafni akkasitti hin dubbatu maaliif akkas jedheen gaafadhu isaantu itti bulla malee nuti itti hin bullu naan jedhan. Egaa akkas ta'e isaan immoo itti bulanii seera amantaa isaanii kabajanii waan itti bulaniif waan ta'eef kanaaf amantaa dhugaan amantaa islaamaa akka ta'e ofii kiyyaan of amansiisee ilaalee bakka keessa deemee yeroo mara sammuu kiyya keessa waan deddeebi'ee dhufeef uumaan itti amanee amantaa islaamaa jechuun dhugaa amantaa qulqulluu akka ta'e naaf galee jechuudhaanaaf. Kanaaf guyyaarra alhamdulillah islaama ta'e oduu illee hin gammada. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر